Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. ما شاء الله تبارك الله مبروك بقى أرارمتني بونية في أستاذ محمد بيان بقى جمدني بقى أرارمتني ما شاء الله مبروك مبروك congratulations إسنين جرا كانوا جمتي سنو لي أرارمو كيسني إسن جمدو راجتشودا إن شاء الله ربنا أمري كل إسني حلف حمدو جزي مرا جدو كيسن سينو ربي جدو كيسني حاكاسو akkuma miidiyaa irraa wal jaalattan kana nama wal bira ga'ee wajjin jiraatee bakka takka taa'ee gammadu rabbi isin haa taasisu nama gizee maraa miidiyaa irra booyetiin namni xiqqaa guddaan nama qeeqoo kan nama arrabsu kan rabbina argu itti laaseen kee rabbi isin haa taasisu waraabeera iyyuu garuu waa biraatiif waraabne isin dhaggeeffachiisu yookiin immoo dhaqee tiktookii irra kaadhee yuutuubii irra kaadhee ittiin guddifachuu boriif obboleetti kiyya assalaamu alaikum borii waalaikum assalaam nageenyi bu'ee eeyyee gara maatiitiin dubbatamne nu dhumatee jira. Isaan si galfachuu barbaadu. Nummoo ustaaza keenya cidha qopheessuu barbaanna. Gargaaruu barbaanna. Jajjabeessuu barbaanna ustaaza keenya jedhee gaafadheera. Inshaallah. Saatiin ni gali jedhetti nan galaa. Isatu na ammara. Jetteetti. Taanu malaal gaafii bareeda. Isatu na ammara nan gala jetteetti nummoo ustaaza bira dhaabachuu barbaanna akka isaan si galfatanu. Rakkina kana baasne waa hunda xumureen jira akkaataa gargaarsa haala mijeessaa fi dhumate waa biraan akkaawuntii dhumattansi doolaara 300 amma ergeetiin risiitii amma keessaan sirratti erga. Maqaa jarraa 300 maqaa mubaarakiin 200 niin godha 500 ergee risiitii sirrattiin erga. Maqaa kiyyaanis kan dhiboo doolaara 50 Naaldina ko. Allahu akbar jalaali Allahu akbar koda. Maqaa kiyyaanis kan doolaara 50. Okay, 550 Mubarak receipt I'll send you right now, okay? Thank you. Maqaa kiyyaanis kan Anna sabboota qarshee doolaara 50 ijoolleedha 50 muusiqa. Nime waada kana akkaawuntii nama 50 kan. 50 kanne. Akkaawuntii nama barreessu as jalatti. La. Mootii dara kan nuube. Akkaawuntii screenshot godhannee jirra. Wanta nu godha mube kaashaappii fi zeelii jiizoo nu godhi please. Okay, Kaashaappii fi zeelii jiizoo nu godhi. Kaashaappii fi zeelii nu ergi. Obsoma mataa isaa godhaniin hin qabu. No, ani Kanadaan jiizoo na beeytaami kaashaappii fi zeelii hin qabu. Anillee hin qabu wallahi ani narraa cufame akkaawuntiin kiyya dhiyoo tana kireedita kiyya. Jiizoo nu dura dhaabbatin kaawaan akkanaa sanatti. Wallahi obsa wallahi. Mee komentii irratti barreessaa kamaalee gaarture Facebook irratti. Ustaaz Muhammad Bayaan hin galchi Mubarak. Ustaaz Muhammad Bayaan hin galcha. Mee barreessaa ka. Mootii dara kan mube mee mootii dara naa kanneeti. Musliimaa kuma tokko jette. Ammaar Saddam kuma sadi. Allahu akbar. Wallahi galatooma. Ustaaza kana matool qabna jabaadha. Jabaadha. Akkaawuntii biraatiin mul'isa. Na jalaa adaba kana irratti ta'eef na baasa. Koppilinkii godhaa ka ijoollee akkaawuntii mul'iseen kee dogoggoran. Muwaaz jihaad kun please namni yoo kijibdan asitti as jala nutti hin barreessina. Namnummaan hangi galchuu danda'u bichaan. Jabaadhaa ka. Aboo ijoollee mana madaanfannaa naani galchite obboleessu amma galchite wallahi miskiina uummata miskiina wallahi. Nama kuma lama dhibba lama. Allahu akbar. Oya yuuroo dhibba tokko jedhee obboleessi keenya Allahu akbar. Akkaawuntii al tokko mul'isa. Waadaa gala. An daqiiqaa 5 fudhachuun barbaadu. Akkaawuntii mul'isuu bani waadaa keessan barreeffadhaa gastii galuun hin jiru. Kaashaappii fi nu barbaadi gaa namni beeyta. Kaashaappii fi la ittiin galu waan akkanatti. Waan akkanatti. Ustaaza taanaan malee gargaarsattuu huntinaan jedhu obboleesso dingatuma waan ta'eedha. Warri Kanadaa yoo dandeessan warri Kanadaa jirtan tiraansfarna irra godhuu ni danda'an. Yalla. Warri Kanadaa. Anaan responsibility fudhata warri Kanadaa keessa jirtan yoo jiraatan alaabaa Kanadaa nu barreessa. Akkaawuntii Itoophiyaan maxxansa'anii hundi keessa warri Kanadaa warra Ameerikaas akkaawuntii Ustaaz Bayaan irratti galu isin hin jiraako. Akkaawuntuma isaan irratti galchina. Namni rabbiif jecha Ustaaz Bayaaniin bira dhaabannee haadha manaa isaa galchineettan viidiyoo isaanii waraabbattanii olii gadi fiiguu qofatu hin taane suuraa isaanii olii gadi facaasuutu hin taane al tokko ittiin akkaawuntiin agarsiisa hin dhumata jechuudha. Facebook irratti bor fulaanaa fi waan hin danda'e. Malee TikTok irratti gargaarsa dhaabee hin jira. Walumaa galatti dhaabee hin jira. Amma waan dandeessan waadaa gala akkaawuntii al tokko sitti mul'isa footoo kaafattu dhumate. Nama kuma lama.
dhaggeeffadha jadi barreessi dureetti kuma tokko jabaadha akaawunti isa kaanii nagalcha tokkummaa ta'u meeqa Gayitii kuma takka maallaqa Itoophiyaati moo haa wantaati? waa waadaa galte isiitu beeka jabaadha waadaa galaa kaamil kuma kudhaan Hanna ga warri geessi keessaati samma hirmaadha. ammar Yala kuma dafa. sadii Ilaa waan godhuu qabdanii waan jenne yoo rabbii sodaattanii hamilee namaa kennite hamilee namaa hin cabsina waan waadaa seentan lillaahi eegaa seentan boosaa dhaaba namni dhugu. Rabbi bakka tokkotti isin haa deebisu insha Allah warroota gargaartanillee warroota walitti deebi'uu isaanii yaaddanillee Rabbi hajaa muraada keessan isiniif haa guutuu duniyaa keessan keessa barakaa isinii haa kaa'u bakka fuutanitti Rabbi isiniif haa deebisu insha Allah. مبارك مسمى ربي جزاسي فاديبو نما ميدما تكو يادي وانغاري يادي كاروسون كانكي وانغودادا ربي اسن الرها جالتو اسن اللي بوين سيممان استاذة كنا غرا اسنياتي استاذة كنا غمچيسو قبنا استاذة كنا ممان اسا غزي مرا ميديا ربو كنا الرا ادمنا اسا بكاتا كتدي بسنيفي غمچيسو قبنيتني يادن ربي سن ها غمچيسو إن شاء الله بوني في أستاذ بيان محمد اللي ربي وقتك كنت إسن حاررو إسن حاجة ماتشيسو أما بودا جماتشو كيسن ملي بويا كيسن قد كيسن ركو كيسن أجاين أرجين اللي ربي نحمتو إسن الرحا كابو ربي إسن إجارة إسن ديجني إسن إجارة إسن هابل إسو هور وجين دقاقي وجين دلومي وجين هوري بكا قد جاي مطلع ربي إسن هاتاسسو إن شاء الله بني اللين أكما مبارك مسمى جدتي يعني ركون أبوان أبا مناكيا فين مرمان إنجلا جت جرتي إن شاء الله ربنا كان يرود يطيشي قلتي كلا بدأتني جمدني ولا جمجو ساني ورجعوا ربنا هذا سيسو وروني من السوشيال ميديا كرجارتني يرو أمني سوني حاجة إسا كنا بوتة جافا مراد إسا بوتة كرمي كمراد نما قوت ربي مراد isin hunda keessaniifu rabbi muraad isiniif haa guutu waan godhaa namaa gootan tokko ofii jaalattanii namaa gootan malee namni dirqiin uleen isin dirqee isin harkaa fuudhee yookaan godhaa isiniin jedhe tokko hin jiru har'a nama gargaartanii kaatanii borummoo namni sun yoo miidiyaarra as bahee naman san yoo akka gaarii jiraate akka gaarii haa godhate kan muraada namaa guutu ilmi namaa bar musababaadha rabbituu laaffisee namsan nam kanaa waa godhaa jedhetani malee namni sun niyyatee ebalu kana waana erga ebalu kana na gargaaraa namni gargaaramu sun quban qabu jechuu eenyu akka garaa laafee gargaaru eenyu akka garaa jabaatu hin beeku jechuu kanaafuu horri namaa gootanii har'a namaa gootanii boru ittiin nama arrabsurra dhiisutu caalaa jechuudha yookaan immoo rabbiif jecha nama kana gargaaree borummoo waan hin taane jechuun qabu jettanii yaaduu qabdanii jechuudha. Warroota har'a waa namaa gootanii boru ittiin nama arrabsitanii yookaan boru kaleessaan akkasii godhe akkas taate jecha akkasii sana sun jenneen akkam isilleen qarqaarsan barbaadu jettee rabbiin dhugaadha qarqaarsi ilmi namaa boru ittiin nama arrabsu immoo namatti hawwooyya jechuudha. Namni tokko waa namaa godhee ka'ee gasii waan san yoo nama quuxesse akka waan haqqise san deebisee arraabiti jechuudha. Astaghfirullah rabbi waan akkana nun haadidu. Yoo jaalanne nama sanii rabbi jecha godhuu fi yoo dandeenye immoo cal'isu waan boru itti nama quuxessurra nama arrabsurra waan san nama godhuu dhiisutu caalaa jechuudha. Kanaaf jaalattanii feetanii fedhii keessanii gammachuu keessanii gootan malee namni dirqii waan kana godhaa namaan jedhu hin jiru waan nama gootan tokko namatti illee ittiin hin quuxessina. Isillee rabbiin nagaan abbaa manaa isiitti haa galchu innillee hanga yoo miidiyaarraa booya hanga yoo miidiyaarraa eenyu jedha rabbi duniyaa dhuman qabne riskii dhuman qabne rabbi isinitti haa banu rabbi giddiin qabu hiyyummaa fi namni eenyuun jenne bar jaalalli dhugaatu yoo jiraatte hiyyummallee ni baddii jechuudha rabbi hiyyummallee haa fageessu inshallah jiruu bareedaa nama jiraattanii qarqaarsa namaatti miti qarqaarsa rabbiitiin rabbiin muraada isiniif haa guutu duniyaa gargar nama facaaftu tana nu marti kenna ka biyya namaa keessa facaanna abbaa manaa qabna tokkoon kennan jechuudha. Kan qabne illee abbaa manaa godhatuuf fedha jechuudha. Maaliif sababa duniyaa tanaati ka gargar faca'ee abbaa manaatiin gargar jiraatu osoo abbaa manaa ofii barbaadu wanni gargar jiraatuuf sababa duniyaa tanaati. Rabbiin biyya teenya haa duroomsu. Duniyaa tanallee abbaa fi haadha manaa taanee bakka tokko yeroo jiraannutti rabbi nutti haa bal'isu. Biyya namaatirraa facaanii abbaa manaa keessa kennan gargar bahuurra jaalateeti miti ilmi namaa rabbii hiyyummaa tana biyya keenya haa balleessu biyya keenya
kan barakaa kan guddinaa ka haadhaaf abbaan manaa bakka tokko jiraatanii ilmaan ofii horatan rabbi nu haa taasisu barakaa akka jiruun biyyarraa baheetiin biyya nama faca'eetiin jiraata namnummaan haadha ilmaa taa'ee biyya ta'uu muraasa jechuudha rabbi nutti haa bal'isu nama biyya ofii keessa taa'ee jiraatu rabbi nu haa taasisu Ustaz Muhammad Bayaan fi Boonii Rabbi akka tokkotti yeroo gabaabaatti walitti isin raree Rabbi isin haa gammachiisu qarqaarsa namaati miti qarqaarsa Rabbii olaanaatiin ka boruu nama quuxuun qabne Rabbiin nama quuxessu jechuu akka ilma namaa har'a namaa godhee boruu baraanatu kalee kana sii godhe jedhee nama quuxessu saniif inshallah Rabbii warra akkasiin hin godhin warra har'a waa nama godhee boruu ittiin nama arrabsu Rabbiin hin godhinii jechuudha hunduma keessanuu Rabbi jazaa isiniif haa deebi'u boruu Rabbitu bakka isiniif buusa yoo boru lakki ittiin arrabsaa bortiin qeeqoo jettan immoo godhaan arra isinitti haafu Ustaaz Muhammad Bayaan imimmaan keessan keessin gizee mara akkana boottan kana Rabbiin imimmaan gammachuutti isin jijjiira jiruutu isinitti bal'ise haadha mana bakka tokkotti walitti isin haa deebisu egaa hordoftoota kiyyaa wanni viidiyoo haasaameen dhumu imimmaan ustaaza kanatti garaa nama nyaata gizee mara akkanatti ba'uun إن شاء الله دانغن تنهاتاتو ربي بكتك قلت تهارارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقا فيديو برات وديمتي باي باي نغن نفتر ودكتو تكي باني قلقافو ندن لساني دقيسا مراد كوتي